Hayyee hordoftoota chaanaalii kanaa baga nagaan walitti deebine. Viidiyoowwan darban irratti waan garaa garaa isiniif hojjedheen ture. Har'a ammoo akkamittiin bilbilli keessan hordoffii namaa jala jiraachuu isaa fi akkamittiin ammoo bilbila namaa hordoffii keessan jala galchuu akka dandeessan isinitti agarsiisaa. Koodii haaraadhaan inni kuni ammoo warreen chaanaalii kanaaf haaraa taatan reefuu viidiyoo kana kanneen ilaalaa jirtan chaanaalii kanaa subscribe godhaan isiniin jedha. Viidiyoon yoo isinitti tolu ammoo like gochuu hin irraanfatina. Viidiyoowwan baay'eetu isin darbanii jiru waan ta'eef irraa galtanii ilaaluu dandeessu jechuudha. Amma kallattiiwwan gara barnootichaatti dabarra. Bilbila namaa hordoffii keessan jala galchuudhaaf jalqaba bilbila abbichaa qabatanii jechuudha. Telefoonii isaa jechuudha. Bilbilichuma qabatanii bilbila abbichaa irratti koodii kana galchitu jechuudha. Koodiin kunis urjii 2 tuqxu isa booda 67 urjii isa booda koodii biyyichaa galchitu jechuudha. Koodii biyyichaa kan Itoophiyaa beekamaadha. Ida'uu 25 tokkodha. Ani garuu duwwaa 9 hin galcha. Kan biyya alaas galchuu dandeessu jechuudha. Koodii biyya sanaa jechuudha. Koodii biyya sanaa erga galchitanii booda lakkoofsa keessan galchitu. Lakkoofsa keessan erga galchitanii booda ni bilbiltu jechuudha. Erga bilbiltanii ammoo ergaan amma isiniif dhufa. Irra deebi'ee yoon isinitti agarsiise mallattoo urjii 2 tuqxu 67 mallattoo urjii ammas jechuudha. Isa booda lakkoofsa galchitu jechuudha. Lakkoofsa keessan bilbila abbichaa irratti kun lakkoofsa keessan galchitu. Bilbila abbichaa irratti lakkoofsa keessan galchitu jechuudha. Isa booda bilbilli sun hordoffii keessan jala ta'a jechuudha. Ammoo bilbilli keessan hordofamaa jiraachuu fi dhiisuu isaa akka itti bartanis isinittiin agarsiisa jechuudha. Bilbilli keessan hordofamaa jiraachuu fi dhiisuu isaa ammoo kan ittiin bartanii maal gochuu qabdu? Koodiin ani isinitti immoo kana galchuu qabdu jechuudha. Mallattoo urjii al tokko tuqxu isa booda mallattoo riqichaa al tokko tuqxu isa booda 67 mallattoo riqichaa isa booda isinitti hima jechuudha. Kunoo voice not forwarded, fax not forwarded, hunduu not forwarded ta'ee jira jechuudha. Yoo bilbilli keessan xalafamee yookaan nama biraatiin hordofamaa jira yoo hin taane jechuudha. Yoo ammoo bilbila namaa hordofaa jiraattan yookaan bilbilli keessan hordofamaa jiraate akkamittiin akka balleessitanu isinitti agarsiisa jechuudha. Bilbilli keessan hordofamaa jira yookaan bilbila namaa hordofaa jirtu yoo ta'e waan ani isinitti agarsiisu kana galchuu qabdu jechuudha. Maal galchitu? Mallattoo riqichaa 2 tuqxu. Mallattoo riqichaa tuqxanii isa booda 67 mallattoo riqichaa isa booda ni bilbiltu. Isa booda erasure was successful
ergaan isinii jedhu isiniif dhufa jechuudha. Waan sana irraa balleessuun dhibbaa ta'eera wanti jedhu isiniif dhufa jechuudha. Kanuma jechuudha hordoftoota koo viidiyoocha yoo jaallattan laayik godhaa. Waan na waliin turtaniif immoo guddaa galatoomaa. Amma viidiyoo biraatiin walitti deebinutti sabskiraayib gochuu hin dagatinaa. Galatooma.